Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 9 kaasee dubbiseeni xiyyeeffannoo ergaa kootii garuu 12 irraa kaasee isinii qooda. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa, wanta gaariitti dhiyaadha. Wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadhaa. Jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgoma. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aatii hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuutti dhimmaa jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maalni nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadhaa. Jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aatii hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Kadhachuuttis cimaa. Namoota rakkina keessa jiran gargaaraa. Keessummaa simadhaa. Phaawulosii kallattiidhaan ergaa Roomee kanaa boqonnaa 12 waa'ee Waaqayyoof hojjechuuf jiraachuu fi namootaaf hojjechuuf jiraachuu barsiisa. Tokko boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaastanii hanga lakkoofsa 8tti Waaqayyoof hojjechuudhaaf jiraachuu kan jedhu barsiisa. Lammaffaa 9 kaasee kan jiru immoo kutaan isin amma argitan kuni namootaaf hojjechuudha. Boqonnaan 12 Roomeen boqonnaan 12 waa'ee namootaaf hojjechuu fi namootaa jiraachuu, Waaqayyoof hojjechuu fi Waaqayyoof jiraachuu. Jireenyi nama tokkoo lafa kana irratti hiika kan qabaatu safartuun jireenya nama tokkoo, safartuun tajaajila nama tokkoo, safartuun gaggeessummaa nama tokkoo, safartuun milkoomina nama tokkoo, nama lafa kanarra lubbuudhaan jiraatu ulaagaa gurguddoo lamaan safarama. Ulaagaan gurguddoo kun lamaan Phaawulos Roomee boqonnaa 12tti ergaa amantoota Roomaatiif barreessurraa ilaaluu dandeessa. Ulaagaan safartuun inni tokkoffaan Waaqayyoof jiraachuu fi Waaqayyoof hojjechuudha. Hojjechuuf jiraachuun wal qabatu. Waaqayyoof hojjennaan Waaqayyoof jiraattaa, Waaqayyoof jiraannaan Waaqayyoof hojjetta. Inni lammaffaa immoo namootaaf hojjechuuf namootaaf jiraachuudha. Akkamitti namni tokko namaafis jiraachaa Waaqayyoofis jiraattaa kan jedhu gaaffii namoota baay'ee keenyaa ta'uu mala. Dhugaan jireenya keenyaa garuu hiika kan inni godhatu kana lamaaniin ala hiika hin qabu. Inumayyuu Waaqayyoo lafa kanarra gaafa nu kaa'u, dhala namaa lafa kanarra gaafa kaa'u, hariiroo olee fi hariiroo dalgeetiin safara. Kana jechuun namni uumaa isaa wajjin, gama biraatiin immoo namni nama wajjiniin. Seera uumamaatti deebitanii namni kophaa ta'uun sirrii miti jedhee Waaqayyoo kan isa gargaartu jedhe argitanii. Addaam uumee, Addaam tolchee, Addaam gara hojii biyya lafaa kanatti erga dhufee booddee Addaam kophaa ta'uun sirrii akka hin taane erga baree Waaqayyoo Hewaan gaafa dhaqee isaaf uumu inteenshiniin Waaqayyoodhaa nama Addaamiin gargaartu turte, kan isaaf mijattuuf kan isa gargaartu jedha macaafni dubbisaa. Namni namaaf gaafa uumamu wal gargaaruuf waliif mijachuudhaaf uumama. Hariiroon namni Waaqayyoo wajjin dhabe cubbuu booda cubbuun kan inni balleesses wantoota kana lamaani. Maaliif maal? Hariiroo namni uumaa isaa wajjin qabuu fi
hariiroo namni Waaqayyoo wajjin qabuudha kan inni balleesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hariiroon kun lamaan gaafa badu Waaqayyoo hariiroo lamaan kana gaafa sirreessu as Golgootatti wangeela Yohaannis boqonnaa 9 dhuftanii gaafa laaltan Golgoota irratti Yesuus Kiristoos edda fannoo kan falee nagaa buusee booddee fiixaan beeredee booddee diinummaan kallattii lachan irra jiru bade. Karaa kamiin namaaf nama gidduu kan jiru, namaaf Waaqayyo gidduu kan jiru. Egaa ammaan achi Yihuudii Giriikii jechuun hin jiru, namni hundumtuu kan Kiristoos taanaan inni uumama haaraadha jedha Macaafni. Jireenyi walii keenyaa walitti hidhata. Kanaatiif kutaa kana keessatti Phaawulos gaafa himu namni Waaqayyoof gaafa jiraatu akkamitti akka jiraatuu fi namni namaaf gaafa jiraatu akkamitti akka jiraatu hima. Isa kana bal'inaan maybe guyyaa Waaqayyo nuu kenne guyyaa biraa namaaf jiraachuun akkamitti Waaqayyoof jiraachuun akkamitti kan jedhu ilaaluu dandeenya. Gabaabinaan garuu ergaan har'a isiniif qoodu baay'ee laphee koo ergaan jiru. Ergaan ganamaa kaasee laphee koo na dhuunfate. Ergaan har'aa lakkoofsa 12 kan jirudha. Lakkoofsa 12 irratti Phaawulos ergaawwan gurguddoo 3, dhaamsa gurguddoo 3 obboloota isaa amantoota magaalaa Roomaa jiraniif yookiin waldaa Roomaa keessa jiraniif barreesse. Ergaawwan gurguddoo 3 kun walirraa adda bahuu hin danda'an. Wantoota wal qabatanii jiran jireenya kiristaanummaa keessatti gargar fo'amuu, addaan diiggachuu fi addaan ba'uu kan hin dandeenye. Inni tokkoffaanii maal jedhaanii abdii qabdanitti gammadaa jedha. Maalitti gammadaa? Abdii qabdanitti gammadaa. ሰው ያለ ተስፋ መኖር አይችልም። ቢኖርም ውጤት የለው። namni jireenya hiika qabu jiraachuudhaaf lafa kana irratti abdiidhaan yoo jiraateedha. Abdiidhaan ala jireenyi namootaa hiika hin qabu. Abdiidhaan ala jireenyi namootaa faayidaa hin qabu. Abdiidhaan ala jireenyi namootaa bu'aa hin qabu. Jireenya keenya keessatti wanti jireenya kiristaanotaa irraa eegamu abdiidha. Abdiin ija keenya isa ittiin badhaadhummaa keenya guyyaa boruu arginuudha. Waan guyyaa boruu nuu ta'u, waan sa'aatii kana booda nuu ta'u qabeenya ittiin lakkaawwannuudha. Namni tokko qabeenya abdii jedhamu kana hin qabu taanaan guyyaa boruu jiraachuudhaaf gaaraantii hin qabu. Yeroo hundumaa jireenyi isaa sodaataadha. Du'atutti dhaga'ama, dhukkubatutti dhaga'ama, dhabatutti dhaga'ama, gadaantummaatutti dhaga'ama, qofummaatutti dhaga'ama, waa'ee maleessummaatutti dhaga'ama. Waa'ee maleessummaan, gadaantummaan, dhibaahummaan, sodaan abdii kutannaa keessaa maddu. Abdii kutachuun faallaa abdii qabaachuuti. Abdii kutachuun naan ta'uu ani kanaaf hin maluu jechuudha. Abdii qabaachuun immoo lafa hin jirretti naa ta'a kanaaf mala kan kooti jedhanii lakkaawwachuudha. Waan boru nuu ta'u miira ittiin guyyoota keenya isa boruu keessatti jireenya keenya isa dhugaa guyyaa boruu arginuudha jechuudha. Miirri kun attaak ta'e taanaan namni sun jireenya kiristaanummaa dhugaa jiraachuu hin danda'u. Fakkeenya gabaabaa tokkoon isinii kaasa. Namni tokko qaama miiraa 5 akka qabu Phaawulos nutti hima. Qaama miiraa 5 kana keessaa halkaniif guyyaa ifaaf dukkana waan isa miidhuuf waan isa fayyadu kan ittiin addaan baasu qarootaati ijaan. Ijji nama sanaa hin jiru taanaan namni sun hirkataadha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hirkataadha. Namatu kaasa, namatu galcha, namatu baasa, namatu laataaf, namatu suusa, namatu olii gadi deemsisa. Qaroon hin jiru taanaan namni sun miidhamaadha. Gurra isaas yoo kaastan gurri isaa jireenya isaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Waan haaraa dhaga'u, waan isa miidhu dhaga'ee jalaa baqachuu, waan isa fayyadu dhaga'ee fudhachuudhaaf gurra isaa isa barbaachisa. Miira dhageettii isa barbaachisa. Miirri kun hin jiru taanaan namni sun ammas miidhamaadha. Just like that jireenya kiristaanummaa keessatti abdiin hin jiru taanaan
amanaan tokko abdii hin qabu taanaan namni lafa kanarra jiraatu abdii hin qabu taanaan miidhamaa iddoo argetti kufa. Abdii fuula isaa taa'ee isa eeggatu bira ga'uu dadhaba. Kan isaa godhachuu dadhaba. Dhaaluu dadhaba. Fudhatachuu dadhaba. Jireenyi namoota baay'ee yeroo baay'ee kan ittiin miidhamu isa kanaan. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Abdii qabdanitti jabaadhaa jedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Abdii hin qabnu maa inni kan jedhu yoo guyyaa biraa bifa barumsaatiin bal'ifnee baranne naaf wayi. Diiteelii seenuu waan hin barbaadne. Abdiin garuu guyyaa boruu keessatti miirri abbummaa namatti dhaga'amu jechuudha. Miirri abbummaa boruu kan kooti. Qabeenya amma harka hin jirre miirri abbummaa sitti dhaga'amuun lakkaawwachuu jechuudha. Beekumsa irra hin qabne miira abbummaa irratti qabaachuu jechuudha. Qabeenya irra hin qabne irratti miira abbummaa qabaachuu jechuudha. Dinagdee har'a harka hin jirre irratti miira abbummaa qabaachuu. Milkoomina amma harka hin jirre irratti miira abbummaa qabaachuu jechuudha. Gaafa kadhattan, gaafa hojjettan, gaafa tajaajiltan, gaafa baatan, gaafa galtan, miirri kun isin guutuu qabu ta'uu qaba. Miira kanaan guutamuu qabdu. Miira kanaan jireenyi keessan dhuunfaa gootanii laachuufiitu isinirra jiraata. Miknaatum hiika hin qabu jireenyi namootaa abdiidhaan alatti. Abdiin jireenya namoota baay'eetti hiika godheera. Abdiin tasfaa kan nuti jennuun minyoota አይደለም ናፍቆትም አይደለም ምኞትና ናፍቆት ብቻ ሳይሆን አለኝታና መተማመን የሚገኝበትን ህይወት ማለት ነው። አለኝታና መተማመን የሚገኝበትን ህይወት ማለት ነው። ገለኒ ዋቀዮ ፋታ ሮሜ በቆና ኩደሸን ለኮብሲ ኩደሰዲ ለኮብሲ ኩደሰዲ አከነዳ ሁምና አፉረ ቁልቁሉቲን አብዲት ጉደቻ አካ አደምተኒት ዋቀዮ ኢኒ አብዲ namaaf kennu isaatiin abdi namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuu fi nagaa hundumaa isin haa guutu. Argitanii humna afuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka deemtanitti maalitti abdiitti guddachaa akka deemtanitti waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuu fi nagaa hundumaa isiniin haa guutu jedha. Kanaafuu abdiin miirarra darba minyoot naafqot dheebuurra hawwuurra darba ofitti amanamummaa qabaa jechuudha. Dhugaan macaafa qulqulluu kan nutti immoo abdiin amantootaa du'aa ka'uu Kiristoos irratti kan ijaaramedha, kan hidhamedha. የክርስትና ወይም ደግሞ የክርስቲያን ተስፋ በክርስቶስ ትንሣኤ ላይ የተመሰረተ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ገለኒ ዋቀዮ ፋታ tokkoffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 3 hanga 5tti ilaaluu dandeessu. Abdiin wantoota nuti aduu kanarratti arginu, wanta lafa kanarratti arginuun hin murtaa'u. ተስፋ በዚህ ዓለም አይወሰንም። በቁሳቁሳዊ ነገር አይወሰንም። በሲቹዌሽን አይወሰንም። ኢሳን ሙርታው ተቆፋ ቆሮንቶስ በቆና ቶኮ ሰዲያን ገሸኒቲ ሶዲ ቆና ቆረሸን ለኮፍስ ሰገል ቆረሸን ሰገል ይረን ዱብሳቸው አከነዳ akkasumas saba Yihuudootaa warra hin ta'in araara isaatiif waaqayyo ulfina akka kennuuf hojjetaa isaaniif ta'e akkuma caafame jiru kanaanis ani saba waaqayyo warra hin ta'in gidduutti sin galateeffadha maqaa keessa nan faarfadha. Abdiitti nan jiraadha jedha Phaawulos. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Haalotaan hin murtaa'u jechuudha. Wantoota nuti arganne, wantoota nuti amma nu arga jiruun, wantoota nuti kan keenya jennuun hin yaadamu jechuudha.
Jireenya keenya keessatti wantoonni nuti abdachuu danda'u nurra jiraatu maalinni sagalee Waaqayyooti. Humna Waaqayyooti. Abdiin egaa kennaa Waaqayyoo dhala namaatiif kennu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Abdii qabdanitti jabaadhaa. Abdiin maal irratti hundaa'an isiniin jedhee? Dinagdee irratti nu hundaa'u, beekumsa irratti nu hundaa'u, haalota har'aa irratti nu hundaa'u, namoota nu deeggaran nu duukaa yaa'an irratti nu hundaa'u. Abdiin kan inni irratti hundaa'u du'aa ka'uu Kiristoos irratti. በክርስቶስ ትንሣኤ ላይ የተመሰረተ ተስፋ አለ። ሃሌሉያ! አብዲን ሸክሲን ነጭው ገለኒ ጉዳኑ ዋቀዮ ፈታ እኒ ለመፋ ጳውሎስ ማሊሳን ጎርሳ ረኪና ኦብሳ መጣም ሁሉን ጋር ፈኑት ዱበቱ ቆሩምስ ረኪን ለፈከነራ ማጅሩቲ ጅሬኝ ክርስቲያኑ ማቲፍ ሚልቶዳ namoonni qorumsi nam mudatiin jedhanii falman, qorumsi nam mudatiin jedhanii kadhatan, qorumsi nam mudatiin jedhanii bo'an hedduu jiru. Nus akkana turre. Akkasitti kadhatan daanaan dogoggorreera. Macaafni qulqulluun warqiin inni salphaan argamee borbadu ibiddaan qoramee akkuma ilaalamu amantiin keessan inni gati jabeessi caala inni ilaalamaa jedha. Kun immoo karaa qorumsaati. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een qorumsarraa kan ka'e miira abdii kutannaa keessa galu. Wantoota lamarraa himadha. Inni tokko qorumsa yeroo hundumaa dadhabina isaanii godhanii lakkaa'u. Dadhabina isaanii, dogoggora isaanii godhanii lakkaa'u. Rakkinoota isaan uumaniin waan qoraman qofa isaanitti fakkaata. Suni jira. Foon keenya akka nu qoru, dadhabina keenyaan akka qoramnu macaafni qulqulluun nutti hima. Qorumsi nuti qoramnu hundi garuu qorumsa dadhabbii keenyaan nutti dhufan miti. Ilaalamuudhaafis kan nutti dhufanidha. Amantiin keenya kan ittiin ilaalamu, jabinni keenya kan ittiin ilaalamu, Waaqayyoof of kennuun keenya kan ittiin ilaalamu, Waaqayyoof jiraachuun keenya kan ittiin ilaalamu, qorumsi jireenya keenya keessatti nuu kennama. Kanaaf maal jedhaa? Qorumsa keessatti maal immoo sin barbaachisedha? Obsa kan jedhamu sin barbaachisaadha. Namni akkuma gara galaanaa gaafa deemu, galaana ce'uudhaaf doonii yookiin riqicha isa barbaachisu yookiin immoo daakuu isa barbaachisu. Jireenyi amanaadhaa rakkinoota dhufan galaana rakkinoota dhufan keessa darbuudhaaf doonii amantii qabaachuu qaba. Maanaa obsa qabaachuu qaba. Namni konkolaataa bifa ammayyaa moodeela ammayyaawaa taate baay'ee bareedu gatii guddaan kan bite jabina guddaa kan qabu waan qabuuf galaanatti hin seenu. Yoo itti seene liqinfama. Konkolaataan kan ishiin uumamteef lafarra deemuun galaana keessa deemuu miti, galaanarra deemuu miti. Galaanarra deemuuf kan uumame dooniidha. Akkuma kana obsi jireenya keenya keessatti hiika qabaa jechuudha. Obsa jechuun immoo waa'ee guyyaa boruu, waa'ee har'aa haala keessa jirru kana waan gaariitti manazzarachuu yookaan immoo waan gaariitti sharafachuu jechuudha. Obsuu jechuun rakkina keenya waan gaariitti, dhaba keenya qabaachuutti, dhukkuba keenya fayyaatti, beela'uu keenya quufatti, harkaa dhabuu keenya harkaa qabaachuutti, jibbamuu keenya jaallatamuutti sharafachuu jechuudha. Obsi akkasii. Yeroo fantura jennee haalota kana keessa yeroo fantura nam ba'a jennee ofitti himuu danda'u. Ni sadaffaan maalinni kan Phaawulos barsiisu jireenya kadhataati. Jireenya kadhataa qabaachuu. Kadhatatti maal godhaa? Cimaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maalitti cimaa? Kadhatatti cimaa. Indoom Tasalonqee tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 dhaxxanii gaafa laaltan kadhata keessan itti cimaa kadhadhaa malee maaliin godhiinaa jedha. Hin dhiisinaa jedha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 16 yeroo hundumaa gammadaa kadhata keessan itti fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti Waaqayyo galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo hundumaa maal ta'a? Gammadaa. Kadhata keessan maaliin godhiinaa? Hin dhiisinaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jireenya kiristaanummaa isa dhugaa jiraachuu gaafa kadhattan wantoota kana sadan of keessatti ilaaluu qabdu jechuudha.
safartuu jireenya kiristaanummaa. Wantoonni kun safartuu jireenya kiristaanummaa. Warra afan gara gubbaatti ol deebitanii dubbistan argattu. 9 fi 10 11 beekan ittiin xiyyeeffanne. Guyyaa biraa walii wajjin hin baran. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa ta'u. Jaalalli jira, jaalalli dhugaan jira jechuudha. Lammaffaan waan hamaa jibbuudha. Safartuun jireenya kiristaanummaa. Waan hamaa jibbuudha. Waan gaarii ta'etti qabamee jiraachuu. Nama walii keenyaniif ulfina kennuudhaan wal dorgomaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Har'a kan walii wajjin hin ilaalle safartuu jireenya kiristaanummaa isa dhugaadha. Safartuu jireenya kiristaanummaa isa dhugaadha jennee kan nuti waamu maalinni abdii qabanitti gammadu, rakkina obsuu, kadhatatti cimu. Ol deebinee jaalala dhugaa qabaachuu, namoota kabajuuf dorgomu, walii keenya kabajuuf dorgomu. Inni kun maal jechuudha? Namaaf jiraachuu jedhee waama Waaqayyo. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kadhata keessanitti fufaa malee maal hin godhiina? Hin dhiisina. Haleluuyaa. Kadhachaa jirraa? Kadhachaa jirtu? Ammas Waaqayyo itti fufaatii kadhadhaa nuun jedha. Ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Asuma irrattiin barumsa keenya har'aa gabaabsa. Kutaa kana bal'ifnee hafuurri qulqulluun nu gargaaraa walii wajjin baranna. Ayyaanni nuuf haa baay'atu. Yeroo gaarii nuu kenneef Waaqayyo guddaa galateeffamu. Galateeffannee Waaqayyo xumurra. Waaqayyo abbaa keenya jaagaarummaa kee, tola kee, arjummaa kee, guddummaa kee hundumaa maqaa ilma kee, maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'iftee gaarummaa nutti agarsiiftee guyyaa eebbifamaa fi guyyaa badhaadhaa, guyyaa itti fuula dhaabbannu si wajjin haasofnu, guyyaa itti si walii wajjin dudubbannu waan nuu kenniteef maqaa ilma kee, maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee, gaarummaa kee jireenya keenyatti waan mul'iftee ulfaadhu. Yakkaaf cubbuu irra daddarbaa keenya hundumaa maqaa Yesuusiin nu dhiisi. Hafuura keetiin nu gargaaru. Gaarummaa nutti agarsiisi. Tolaa fi gaarummaa, arjummaa, guddummaa nutti agarsiifte hundumaaf maqaa Yesuusiin ulfaadhu. Ulfinni guddaan, kabajni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Sagalee kee nu ergitee kadhata keessanitti fufaa malee hin dhiisinaa. Rakkina obsaa, abdii qabdanitti immoo gammadaa, abdii qabdanitti jabaadhaa nuun jette. Abdiin keenya abdii maallaqa irratti hidhame, abdii beekumsa aduu gadiitti hidhame, abdii ammayyummaa irratti hidhame, abdii haalota irratti hidhame miti. Miirarra darba abdiin keenya du'aa ka'uu keeti. Abdiin keenya deebitee dhufuu keeti. Abdiin keenya du'aa ka'uu kee irratti kan hundaa'e, amma garuu kan itti hidhamee jiru deebitee dhufuu keeti. Si wajjiniin jiraachuudha. Si wajjiniin bara baraan hafuudha. Si wajjiniin bara baraan baanee galuudha. Si wajjiniin bara baraan hariiroo uumuu, maatummaa uumnee jiraachuudha. Eebba bara baraa, gaarummaa bara baraa, nagaa bara baraa keessa jiraachuudha. Maqaa gooftaa Yesuusiin wantoonni abdii keenya hatan, obsa keenya kan hatan, jilba kadhata keenyaa kan hatan, abdii godhannee akka hin dhaabbanne, haalota keessa akka dhaabbanne hin obsine immoo akkas hin kadhanne, wantoonni jireenya keenya jeeqan miidhan maqaa ilma kee, maqaa Yesuus Kiristoosiin raawwatanii kan dhahamanii fi kan rukutaman haa ta'an. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Gaarummaa nutti agarsiisi. Abdiitti akka guddatan isinirraa fidhanuun jetteetti. Abdiitti guddachuu akka deemu. Abdii jechuun sirratti of gatuudha, sirratti of dhiisuudha. Jireenya guddaa, jireenya dhugaa isa karaa keetiin argamu sana har'aa ka'anii lakkaawwachuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irratti abdiin haa ijaaramu. Abdii irratti ijaaramuu akka dandeenyu, abdiin jireenya keenya keessatti hiikaa godhatu, abdiin keenya dabalaa adeemu, abdiin keenya ijaaramaa adeemu, abdiin keenya dhaabbataa adeemu, abdiin keenya ol ka'aa adeemu. Maqaa gooftaa Yesuusiin wantoonni abdii keenya saaman, abdii keenya hatan, abdii keenya liqimsan maqaa ilma kee, maqaa Yesuus Kiristoosiin raawwatanii kan rukutamaniif kan dhahamanaa ta'an. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haalota nu mudatan, qorumsoota nu mudatan, gaafiiwwan nu mudatan, muddamoota nu mudatan, sodaawwan nu mudatan, bir'annaawwan nu mudatan, dhiphinoota nu mudatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin keessa dhaabbannee guyyaa boruu abdiidhaan lakkaawwachuu, guyyaa boruu abdiidhaan keenya godhachuu, guyyaa boruu abdiidhaan amantiidhaan ofii keenya kan keenya goonee lakkaawwachuu akka dandeenyu ayyaanni nuuf haa baay'atu. Lolli keenya haa mo'amu.
gaaffiin keenya aamu'am sodaan maqaa Yesuusin dhiphinni yaaddoon bir'annaan abdii kutannaan jireenya keenya irraa aagodaan ayyaana kennuuf baay'ise kunoo kadhataan fuula kee jirra Waaqayyo ji'oota kana guyyoota eebbaa guyyootatti jireenyi keenya ijaaramu guyyootatti mul'anni keenya ijaaramu guyyootatti manni keenya ijaaramu guyyootatti jireenya fuula keenyaa ijaaramu guyyootatti hidhaan keenya hiikkatu guyyootatti haleluuyaa abdii guddaa fuuldura keenya jiru ilaallee itti boqochuu itti haara galfachuu dandeenyu nu taasisa jilbii keenyaa jabaatu kadhata kana keessadhaan keenyaa hiikamu gaaffiin keenya deebi'aa argatu cufaan afuuraa cufaan foonii fuuldura keenya jiru hundumtuu maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosin raawwatee kan baname haa ta'u ayyaana kennuuf baay'ise jireenya keenya irratti mul'atu hidhaa keenya hiiki jabaachuu akka dandeenyu cimuu akka dandeenyu si wajjiniin fuulduratti tarkaanfachuu akka dandeenyu guyyaa boruu argine guyyaa boruu keessatti eebba lakkaawwachuu guyyaa boruu keessatti boqonnaa lakkaawwachuu guyyaa boruu keessatti abdii lakkaawwachuu guyyaa boruu keessatti abbummaa miira abbummaa lakkaawwachuu maqaa Yesuus Kiristoos nu dandeessisi dukkannaa rukutamu hojiin dukkanaa rukutamu hojiin dukkanaa aangoon dukkanaa rukutamu hojii dukkanaa aangoo dukkanaa rukunneerra Yesuus sim rukunneerra jireenya keenyarraa jireenya obboloota kootirraa jireenya koorraa tajaajila keenyarraa baanee galuu keenyarraa biyya keenyarraa dachee keenyarraa addunyaa kanarraa dhalootarraa rukunneerra maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u hojiin dukkanaa hadhaamu ayyaanni kennuufaa baay'atu humna keenya ta'e jabina keenya ta'e mogolee keenya ta'e gara fuula duraatti tarkaanfachuu gara fuula duraatti deemuu gara fuula duraatti hojii kee hojjechuu akka dandeenyu dhimmu akka dandeenyu ayyaanni nuufaa baay'atu gaarummaa nutti mul'isi mormitoota keenya qaanes inaafitoota keenya qaanes nagaa nuuf baay'isi jireenya keenya irratti gaarummaa naa baay'atu ayyaanni kee baay'atu gaarummaa nutti agarsiiftee ulfaadha sagalee dinqii nu ergiteef galatoomi sadhageenya kanaan jiraachuu akka dandeenyu jireenya keenya keessatti ija godhachuu akka danda'u nu gargaari ayyaanni kee nuufaa baay'atu boloota kootiif ayyaanni kee baay'atu gaaffii garaagaraa keessa kan jiran sodaa garaagaraa keessa kan jiran dhukkuba keessa kan jiran yaaddoo garaagaraa keessa kan jiran yeroo kana humna ergaaf humna butee isaan baasu humna butee isaan baasu gaara boqonnaa rakka dhaabatan gaara kabajaa rakka dhaabatan gaara nagaa rakka dhaabatan gaara gammachuu rakka dhaabatan gaara milkoominaa rakka dhaabatan sa'aatii kanaa jalqabee jireenya isaanii irratti dubbadheera kana hunda waan gootuuf ulfaadhu ayyaana kennuuf baay'ise gaarummaa nutti agarsiiftee ulfaadhu nagaatti nu wajjiniin ta'e jilbii keenya jabaatu lapheen keenya sirratti of aagatu ijji keenya si argu amantiin keenya sirratti hidhamu abdiin keenya sirratti hidhamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin bara jiraannu hundumaa ayyaana keetiin safaraa ayyaana keetiin shallagachaa ayyaana keetiin kan keenya godhachaa jiraachuu akka dandeenyu nu gargaara ayyaanni keenya irratti baay'atu obboloota koo irratti baay'atu sammuun isaanii harki isaanii miilli isaanii jireenyi isaanii guutummaan qaama isaanii buusaan jireenya isaanii hundumtuu maqaa Yesuusin nagaa qabaatu nagaa sana ofirratti labsan nagaa sana naa boqotan boqonnaa aaraa keessa jiraachuu nu gargaara waan gootuuf ulfaadhu ayyaana keetiin nu gidduutti waan argamteef galatoomi sagalee nu ergitteef eebbifame sadhageenyeen jiraachuu ittiin deddeebi'u ittiin yaa Waaqayyo ija godhachuu akka dandeenyu nu gargaara maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuusin ameen.